Ashama harka fuune akkam jirtu daawwattootaa fi hordoftoota Qubee TV nageenyi keenya lafa jirtan maratti isin akka qabu kun qophii keenya ayyaana masqalaa yookaan ayyaana damaraa sababeeffachuun keessummaa istiidiyoo keenyatti affeerrannee isin biraan geenyudha. Egaa keessummaan keenya irraa immoo obbo Mariid Tulluu jedhamu. Obbo Mariid Tulluu egaa ogeessa diinagdee fi tarsiimootii akkasumas immoo sinodosii sabaa fi sablammootaatti kanaan dura kutaa hooggansaa tarsiimoo fi karooraa turanii. Egaa keessummaa keenya irraa wajjiniin waa'ee ayyaana masqalaa irratti xiqqoo turtii goona. Amma dhuma qophii keenyaatti nu faana ta'a jecha qophicha immoo kan keessummaa keenya wajjiniin turtii kan taasisu ana Addisuu Muluuti. Galatooma obbo Mariid keessummaa taatanii istiidiyoo keenyatti argamuudhaaf baay'ee isin galateeffanna. Baga nagaan dhuftan. Hayyee baga nagaan nu eegdanii baga birraatti illee baatan. Hayyee hundaafuu baay'ee isin galateeffanna keessummaa keenya ta'uu keessanii fi mee jalqabatti ayyaanni masqalaa amantii ortodoksii biratti akkamitti ilaalamaa Oromoo biratti immoo maal fakkaatame? Hayyee galatoome hordoftoota miidiyaa keessanii fi hojjettoota keessa hundumaayyuu baga birraatti baatanii bara haaraadha birraadha birraan birraa gammachuuti birraa milkaa'inaati baga kanaas hin ga'e baga wal agarreen jedha. Egaa birraan bar'ee immoo ayyaana baay'ee jira akka Oromoottis kan kabajnu akka amantaattis kan kabajnu baay'ee jira. Akka amantaatti ayyaanota kabajamu keessaa ayyaanni masqalaa akka mana amantaa ortodoksiitti ayyaana isa guddaadha jechuudha. Ayyaana isa guddaadha wasiin jedhu bu'urri fayyina namaa fannoodha jedhameeti kan barsiifamu akka amantaa keenyatti jechuudha. So fannoon kuni akkamiidha dhalli namaa yeroo murtaa'eef rakkoo keessa ture. Rakkoo san keessaa fayyisuudhaaf ilmi namaa ilmi Waaqa Yesuus Kiristoos samiirraa gadi dhufe. Samiirraa erga dhufee booda immoo cubbuu dhala namaa hunda baatee fannoo irratti fannifame. Fannoodhaan nu fayyise. Fannoo irratti nuuf rakkatee fannoo immoo faajjii moo'ichaa nuuf godhe. Fannoo fayyina nuuf godhe. Fannoo jabina nuuf godhe. Milkaa'ina nuuf godhe. Fannoo gara cubbuu keessa gara du'aa keessa kan ittiin baanidha jedhamee kabajamaa jechuudha. So ayyaanni fannoo kun kabajuun maalirraa dhufe yoo jedhu tokkoffaa kabajuma fannoodhaaf manni amantaa ortodoksii kennitu. Fannoo jechuun fayyina, fannoo jechuun humna, fannoo jechuun meeshaa Kiristoos dhala namaa addunyaa kanarra jirutti fayyiseedha jedhama. Seenaa durii keessatti fannoon akka waan gaariitti hin barsiifamus hin yaadamus meeshaa yakkaa yookaan immoo yakkamaan kan irratti adabamu ture. Erga Kiristoos irratti fannifamee booda immoo Kiristoos dhiiga isaatiin qulqulleessee faajjii fayyinaa faajjii milkaa'inaa moo'ichaa kiristaanotaa kenne jedhamee barreeffame jechuudha. Hawaariyaa Phaawulosis akkasitti barreessa. So booda maal ta'e seenaa isaa yoonan gabaabsu fannoo kana warri Ayihudootaa awwaalan. Warri Ayihudootaa baay'een isaanii Kiristoos Yesuus Kiristoositti amana waan ta'eef awwaalanii awwaalcha san keessaa ba'ee fannoon kun kan argate immoo mootitti Illeenii jedhamtu. Mootitti Illeenii kun bara 327tti fulbaana gaafa 17 fannoo kana qoffarsiisuu baate gaara keessa awwaalan. Haraa baay'eetti gatan gataa baay'ee irratti gataniiti dhokatee ture. Laalka bara jaarraa tokkoffaa yookaan immoo bara 34 haga bara 325 jechuudha. Yoo xiqqaate waggaa 200 fi wayii oliif awwaalamee ture jechuudha. Gara waggaa 300tiif gaara ta'ee ture san keessa awwaalcha san keessa qoffarsiistee baasiste mootiin Illeenii jedhamtu kun bara 327. So fannoon kuni bakka awwaalamee kan itti ba'e yaadannoo san kabajnaa jechuudha bara baraan daamaraa godhan. Maaliif kan ibsamu daamaraan kan godhamu yoo jette fannoo kan argachuudhaaf gaarreen san irratti ixaana aarsitee jedhama. Ixaana waan aarsitee fi san yaadachuudhaaf daamaraan damarama san booda qotameet lafa keessaa ba'e. Fannoon beezikaalii kabajni fannoo fayyina ilma namaa kana yookaan immoo Kiristoos ilmaan namaa kana cubbuurra fayyisuu isaatiin wal qabatee jechuudha kan kabajnuuf. Baay'ee galatoomaa yaada bareedaa nuuf kaaftanii mee asumaan akka amantiitti kun akka amantiitti yookaan immoo akka manni amantaa ortodoksii itti ilaaltu hiikkaan kuni Oromoon immoo ayyaana kana waa akkaatama garaagaraatiin waama. Ayyaana gubaalleen jedha ayyaana damaraallee jedhee waama. Yeroo baay'ee garuu ayyaana masqalaas immoo jedhama. Xiqqoo walitti waan nuuf qabaata afaan Oromoo keessatti illee jechi masqala jedhu kun hiikaa biraa waan masqala jedhamus akkanattis ni ilaalama. Mee Oromoo biratti immoo akka kamiin ilaalama amantiin kun? Well amma basically an akka Oromoo ortodoksii ta'ee aadaa kana keessatti guddatee tan sitte maaliif jennaani kabaja ayyaanalee Oromoo keessa jiru keessatti perspektiivii garaagaraati jira, filosoofii garaagaraati jira, hubannoo garaagaraati jira. Akka hawaasan ani keessatti guddadheetti ayyaanni masqalaa mootii ayyaanaati. Ayyaana isa guddaa ayyaana baay'ee Oromoon kabajuudha jechuudha. Keessumattuu
naannoo amantaan ortodoksii kun yookaan immoo kiristaanummaan irra ture kana keessatti maal godhanii ayyaana kiristaanaa yookaan immoo ayyaana mana ortodoksii kana fuudhanii maal godhanii aadaa isaaniitti walitti makan. Kun jabina hawaasa sanii mul'isa jechuudha. Hawaasni aadaa ofii odoo gatiin amantaa sanii walitti makatee kabajatu yookaan immoo hawaasni amantaa isaatiif jecha aadaa isaan ganne hawaasa cimaadha. Hawaasa jabaadha. Amma gara keenya kanatti yoo dhufte ximqata irrattis yookaan immoo cuuphaa irrattis masqala irrattis even ayyaana bara haaraa kanarra ayyaana isaa godhatee fudhatee jechuudha. Akka seenaatti masqalli akka ani beekutti ayyaana kiristaanotaa fannoo Kiristoos gataa yookaan kosiin irratti kuufamee fulbaana 17 haga bitootessa 10tti qootame isa yaadachuudhaaf kabaja. Garuu maal godha Oromoon kana fudhatee tokkoffaa birraadha. Bara haaratti ba'a. Oromoon dhaha baraa kan mataasaa qaba. Durumaanuu birraa jedheeti. Birraan wanti barri haaraan itti lakkaawwamu jalqaba akka ta'e Oromoon hin beekaa jechuudha. Haga dubbiseetti jechuudha. So maal godhe masqala kana gaafa fudhate. Ayyaana isaa godhe. Ayyaana isaa kana keessatti karaa ittiin riflekti godhe. Karaa ittiin muuziqaa isaa ittiin ibsatu. Karaa ittiin aadaa isaa ittiin guddisu. Karaa ittiin shubbisu. Karaa ittiin wal iyyaafatu. Karaa ittiin wal gaafatu. Karaa ittiin ganna dukkana keessa birraatti ba'ee wal jejatuu fi wal dhaadessu godhatee jechuudha. So ayyaana masqalaa kana maaliin kabaja Oromoon yoo naan jette tokkoffaa goobeen hin jira. Goobee erga fulbaana tokkooti keessatti fulbaana booda haga masqalaatti yookaan haga guyyaa daamaraatti dargaggeessin sirbaa jechuudha. Torbee lamaaf guutuudhaaf sirbaa jechuudha. San dura immoo ayyaanni warra shamarranii hin jira. Warri shamarranii immoo shinooyyee jennaanii yookaan immoo aseesaa jedhama gara keenyatti aseesaa sirbuu jechuudha. So maal siin jechuufanii hawaasni kun aadaa isaa ibsachuudhaaf yookaan immoo eenyummaa isaa osoo hin gatin keessumattuu dhiibban amantaa ture baay'ee. Amantaan kamiiyyuu amantaa kam tuquuf miti. Anillee amanaa waan hin ta'eef gaafa sit dhufu waa sirraa dhiibu qaba. San garuu dandamatee ta'e aadaa kiyya hin gatu dheetti aadaa isaa qabatee ture jechuudha. So ayyaana kana maal jedhee ayyaana mootiidha. Mootiidha kanaafuu birraatti ba'uu kiyyaaf jedha keessumattuu. Birraatti ba'uu kiyyaaf daraaraa dhaabbannaa jedha. Daraaraa dhaabbannaa amma daraaraan nu ga'e daraaraan kenname kun firii akka nu kennuufi daraaraa dhaabbannaa daraara firii ta'e ijaaramu eebba qaba eebba mataasaa danda'e qabaa jechuudha. Amma gara keenyatti yoo fudhatte galgala gaafa daamaraa daamotii gun isa afaan Amaariffaatiin chibboo jennuun kana daamaraa xomboraa jedhuun gara biratti daamotii jennaan. Daamotiin kun daamaraan erga dhaabbatee booda jaarsi biyyaa walitti yaa'ee abdaaritti kabajan. Akka amma warri gariin bana amantaa kabajan kana osoo hin taane abdaarii qaba. Oromoo keessattuu gara kana yoo deemte Oromoon lagni hundumtuuyyuu laga isaatiin abdaarii mataasaa qaba. Bakka itti sirna isaa gaggeeffatu qaba. Bakka itti duudhaa isaa gaggeeffatu qaba. Bakka itti amantaa isaatiin osoo walitti hin buusin waaqa isaa kadhatu qaba jechuudha. Abdaaritti wayita daraaraan dhaabbatu san galgala yaa'ee dargaggeessi sirbaa jaarsolii fuuldura dhaqanii qalamee dhugameet hunatameet mijuun qicameet ayyaana kabajnaa jechuudha. San booda maal godhu? Daamotii yookaan xomboraa santu gubataa jechuudha. Xomboraa sun gubatee dargaggeessi sirbaa galgala kana bulaa san booda galgala gara sa'aatii 9 booda moo loontu yaa'aa jechuudha. Ayyaanni masqalaa ayyaana namaati. Ayyaanni masqalaa ayyaana beelladootaati jechuudha. Guyyaa firiideemii yookaan immoo bilisummaan bineeldotaallee itti labsamuudha jechuudha. Guyyaa gammachuu namaa qofa osoo hin taane gammachuu bineensotaa fi beelladootaatiilleedha jechuudha nu biratti. Mee akka kanaan Oromoon amantiisaa kaanillee jira baay'een amantiin jalaa gara sabni biraa akkuma ilaalcha amantiitti jalaa fudhate akkana jabeeffachuuf maal gochuu qaba gara isaatti deeffachuuf. Ani Oromooni waan isaa qorachuu qaba jedheetan ka'a jalqaba duraa jechuudha. Oromoon sirna mataasaa qaba, duudhaa mataasaa qaba, saayinsii mataasaa qaba, falaasaa mataasaa qaba, argaa dhageettii mataasaa qaba, seenaa mataasaa qaba. Waan Oromoo kun hin baane. Anamma lakkoofsi bara haaraa kan Oromaati yoo naan jette miti siin jedha hagan dubbisetti. Maaliif jennaani bara haaraa qaamee yookaan immoo qameet kan jedhamu kana lakkaa'u kan jalqabe uummata warra Kuushi. Waggaa 365tti qoodee bara lakkaa'u kan jalqabe Kushoota. Warra Misir durii san keessa jechuudha. San keessatti immoo Oromoon akka jalqabaatitti akka hangafaatitti ilaalama. Malee kan warra biraa kan warra Oromaatii miti jechuudha. Isaan waan baay'een fudhatan malee kan isaaniitii miti jechuudha. So falaasama Oromoo fi guddina Oromoo dursan kan ammaa kanaan akkamitti wal gichisiisnee wantoota keenya ta'an fudhanna kan jedhu kan irratti walii galuu danda'uu qabnaa jechuudha. Lammaffaa ammoo akka Oromootti waan dhibee wantoota gaarii immoo fudhachuu danda'uu qabna. Wantoota gaarii wantoota nu miine duudhaa keenyatti hin miine hawaasummaa keenyatti hin miine qaroomina keenya irratti waa dabalu guddina keenya irratti waa dabalu immoo fudhachuun gaariidha jechuudha. Maaliif addunyaan keessa jiru kun addunyaa itti kennitee keessaa fudhattuudha. Addunyaa kophaa kee itti injifattuu miti jechuudha. Addunyaa waliif kennaa wal dorgomaa keessa jiraattuudha. So bara lakkaa'uus haa ta'u, falaasama biraas haa ta'u, saayinsiis haa ta'u,
Wan ormaa kennan hin jira, wan ormarraa immoo fudhanneetu itti fayyadamnu hin jira jechuudha. Akkuma kun amma TV kaameraa kana fa'aa ormarraa binnee fayyadamaa jirraa wanni immoo addunyaaf kennan immoo hin jira jechuudha. Gama biraatiin gara litireecharii fa'aa gara barruu fa'aa wantoonni baay'een ni ormi jenneeni nama keenyatu hojjechaa ture. Fakkeenyaaf amma akkan ani seenaa beekutti kiristaanummaa kana jalqaba namni fide wayii waan saba biraa ta'e itti fakkaata. Akkan ani seenaa qoradhee fi dubbisatti namumti amantaa kan musliimaas haa ta'u amantaa kan kiristaanaa kan ortodoksiis haa ta'u kan fide Oromoo hagan ani beekutti jechuudha. Isaantu fidatee jechuudha. Fidatanii karaa baay'ee keessa deemaa dhufe san gidduutti immoo hawaasni gara biroo ka'ee dhiibban garaagaraa uumamee jira jechuudha. So Oromoon ammallee maal ta'uu qaba? Waa'isii ta'uu qaba jechuudha. Waan waa'isii hin taanee fi waan hin gurmoofneef waan jabina dur qabnu san hin qabneef dur bar bu'urri qaroominaa Oromoodha. Yookaan immoo uummata kush. Bu'urri saayinsii uummata kush. Bu'urri herreegaa uummata kush. Kan keemistirii kan fiiziksii uummata kush. Warra kuush irraa yookaan warra misir irraa warra kuush duroo san irraa korrojan warri Giriik faan warri Rooman faan warumti baafagoo faan. So wanni lakkaa addunyaa kanarratti wanni himamu wanni durii kan maqaa saba kanaati yookaan immoo kan gosa kuush jedhamu kanaati jechuudha. San keessatti hangafa taate haga lakkaawamtetti waan Afrikaa kana keessatti ta'e kan sitti dhufellee kee godhatta malee ofirraan dhiibdu waan baay'eesaa jechuudha. So akkamitti keenya wajjin deema kan jedhu gaariidha jechuudha. Bara lakkaa'uudhaan yoo jette wanni baay'ee wannu dhibsiisu wanni nu mormisiisu hin qabu. Hayyootu jira, beekatu jira, qaroo jira Oromoo keessa. Jarreen kun gadi ba'anii Oromoon dhayiisaa kana fakkaata akkana fakkaata akkanatti lakkaawamuu qaba jechuudha. Bara lakkaa'u kalaandara lakkaa'u kan jalqabe uummata kan akka ta'e astroloojii warri lafa qoratu jechuudha. Antiroopooloojistoonni garaagaraa agarsiisanii turan jechuudha. So kan akkamitti keenya goone giloobaalii itti fayyadama kan jedhu kanatti deemuu qabna jechuudha. Sanumaa lakkaa'uu qabe immoo Oromoon isa keessa jijjiirama keessa addunyaa kana keessatti eegala kaawwataa dhufee waan Oromarraa fudhatetti immoo waasaatti itti dabale siin jedhe fakkeenyaaf. Ayyaana kiristaanummaa fudhatee kan isaa godhate. Hin balleessine aadaa isaa. Fakkeenyaaf aadaan Oromoo bara kana mul'ate. Keessattuu erga waggaa 5 as mul'achaa jiru magaalaa kana keessatti dhufe kun maal fidaa dhufa? Aadaan Oromoo koorii ta'a jechuudha. Jalqaba aadaa koorii goota yookaan immoo giddu galeessa goota. San booda aadaa san diinagdeetti jijjiirtaa jechuudha. Diinagdeetti jijjiiruun jalqabne nuti. Hawaasummaa yookaan immoo aadummaa isaa san yookaan kaalcherii san jabeessaa jirra jechuudha. So shoowuun amma mul'achaa jiru kun fakkeenya waggaa 3 irraa waggaa 4 irraa nama 10 nama 100 caalleetu agarsiisa suura ka'ee maal jedha amma bara kana moo argitee ta'u ta'e biizinesiitti jijjiiramaa jira. Aadaan kuni giddu galeessa aadaa biyya kanaa akka ta'e mul'achaa jira jechuudha. Waajjira muummee ministeeratti agarsiifamaa jira jechuudha. Duudhaan hawaasa kanaa. Aadaan hawaasa kanaa. Waajjira pirezidaantii biyya kanaatti mul'achaa jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Biyya kanaaf kooriin yookaan immoo bu'urri siidha. Aadaan siidha. Dhugaadha. Biyyi tokko kan ijaaramtu aadaa irratti, afaan irratti, aayidooloojii irratti. So san keessa aadaa jabeeffachuu qabda. Aadaan dhiibbamee jira beekamaadha. Aadaan Oromoo baadiyyaatti akkaafu godhamee jira. Keessattuu waggaa 150 seenii jedhu waggaa 300 oliif dhiibbamee jira. San keessatti garuu aadaa magaalaa irraa yoo yaalaa dhiibani uummanni naannawa kana jiru keessattuu uummanni giddu galeessaa kan aadaa isaa piriizervi godhee baadiyyaatti qabate. So aadaa san garanatti gurguraa jira jechuudha. Agarsiisaa jira jechuudha. Waan haaraa miti waan asitti finne kun waan nu ijoollee taanee agarsiisaa jiru turre waan hawaasni keenya itti madaanii itti dhiiganii nu hambisanidha jechuudha. Kanaa ol jabeeffatee tooyi cimsachuu kan qabu nuyi dargaggoota kanaa jechuudha. Tole baay'ee galatooma kabajamoo fi daawwattoota keenyaa kan nuti argamnu keessummaa keenya wajjin keessummaan keenya immoo ayyaana masqalaa yookaan damaraa sababeeffachuun istiidiyoo keenyatti affeerranne obbo Marii Tulluuti. Obbo Marii Tulluu egaa ogeessa diinagdee fi tarsiimooti. Mee asumaan immoo waa'ee ayyaanaa kana gaafa kaafnu xiqqoo qaala'insi jireenyaa sin jira. Ayyaana qofallee miti qaala'insi jireenyaa xiqqoo akka biyya keenyaattis mudateetu jira babal'ateetu jira. Asumaan gamuma ogummaa keessan kanaan diinagdeen kun qaala'insi maalirraan dhufe? Waa'ee ayyaana haasaa waa'ee qaala'insa diinagdee haasa'uun illee waan hafuu miti waan hidhata qabudha. Weel ayyaanni celebreeshiniidha, seremorii qaba. Agarsiisa garaagaraati jira, dhugaati jira, nyaata jira, haala uffannaati jira, wanni itti maallaqa baastu baay'eetu jira jechuudha. So Oromoon ayyaana kamuu kabaju. Masqalas haa ta'u, irreechas haa ta'u ayyaana baay'ee jira kan fuuldura keenya kana. Kabajuun isaa gaariidha. Aadaa isaa kabajuun agarsiisuun gaariidha. As qofaa miti fayyadamu. Hawaasni biyya kam keessa addunyaa kam keessa jiru aadaa isaa hin kabaja. Chaayinaan hin kabaja,
Hindi sirriitti kabaju warri Awurooppaa sirriitti kabaju jechuudha aadaa isaanii jechuudha. Aadaan mataa isaatiin diinagdeedha. Diinagdee jijjiiruu hin danda'amaa jechuudha. Garuu immoo wayita wantoota akkanaa kana kabaju wantoota ayyaana akkanaa kana wayita kabaju qaala'insi jireenyaa akka biyyaatti dhufaata jechuudha. Keessattuu wantoota konsuum goonu wantoota uffataaf ta'an nyaataaf ta'an dhugaatiif ta'an irratti qaala'insi jireenyaa hin dabalaa jechuudha. Bartee tokko jira beektaa biyya kana keessa. Namoonni wayita ayyaanni ga'u tokkoffaa daldaltoonni gatii dabalu. Shorteejii uumu artificial shorteejiin beekamaadha biyya kana keessatti jechuudha. Lammaffaa immoo namootumtuyyuu diimaandiinis hin dabala. Namni diimaandii garagaraatti uumamaa jechuudha. Kan uffataa barbaadummaa fedhiin namaa kunillee hin dabalaa dhufaa jechuudha. So bakka lamarraa jirti jechuudha. Gara daldalaatiin gatiin dabaluun jira. Karaa fayyadamtootaan illee kan dabaluun jira jechuudha. So an amma wanni inni fayyadamtoota hin jedhu tokkoffaa waayis ta'uu danda'uudha qabna. Aadaa keenya agarsiisa garuu of miidhuun qabu. Boruu keenya miidhuun qabu. Biraadha. Waqtii barnootaati, waqtii hojiiti, waqtii karoora haaraati. So karoora keenya illee dagachuu hin qabnu jechuudha. Gammachuun akka jirutti ta'ee gammachuu keenya limiit gochaa garuu immoo boruu keenya yaaduu qabna. Gar malee maallaqa balleessuu hin qabnu. Lammaffaa ammoo ayyaanni qabeenya walooti, qabeenya nama dhuunfatii miti. Gammachuun nama wajjin miidhaga. Ayyaanni nama wajjin miidhaga. Beektee ayyaana keessa amma ani baadiyyaa wayita ture wanni ayyoliin keenya waliin kennan hin jiru beeka. Hawaasa garraamii hawaasa abidda walii hiru beektaa. Hawaasa aannan walii hiru, damma walii hiru, dhadhaa walii hiru, nyaata dhugaatii walii kennu. Dhabaniillee osoo miti bar. Mee kiyya kana naa qabma jedhanii walii hiru. So aadaan suni bakka hundumaa galuu danda'u qaba. Magaala keessa galuu danda'u qaba. Namni wal gargaaruu qaba jechuudha. Keessattuu gaafa ayyaana kabajnu qaala'insi jireenya akka jiru beeknee walii hiruu qabna, walii kennuu qabna. Maaltu itti hir'ate ana bira immoo waan gaarii maaltu jira kan jedhu kan waliin dabarsuudha. Guyyaa gammachuu san waliin dabarsuu waan ta'eef wal gargaaruun namoonni qabnu immoo waasii fayyadamu qabeenya boruu ijoollee keenyaatiif boruu keenyaaf yaaduun gaariidha jechuudha. Daldaltoonni yaa'u naagala namni waa buufachuuf hojjetan garuu immoo gammachuun waliin beekta. Ayyaana eegdanii uummata miskiina kanarratti gatii dabaluun gaarii miti. Keessattuu namni fayyaalessa ta'e namni qulqulluun akka Oromoo kun immoo gatii walitti dabalee wal sobee wal rakkisu waan ta'eef hawaasa keenya irratti illee kanaa miti kan garii warra biraa bira garuu ima jira. Hattummaan kun like sigibgibinne ta'e maqaa walii baasu isaanii yeroo fayyadamanii gidduutti butu yeroo fayyadamanii butuun hin jira waan ta'eef sanniin immoo mootummaatti kennina jechuudha. Mootummaan waayis ta'uu qaba. Yeroo hundumaa wanni himu wayita ayyaanni ga'u waan basic ta'e waan akka sukkaaraa kana fa'aa waan akka zayitii kana waan akka daakuu kana wantoota easily namoonni fayyadaman ayyaana abeel gochuu danda'u qaba mootummaan. Hawaasa baadiyyaatiifis hawaasa magaalattiifis jechuudha. So kana ittiin control gochaa deemuu qabna. Inni generally inflation yookaan immoo qaala'insa jireenyaa kan ittiin solve goonu gaafa barri haaraa dhufu gaafa ayyaanni dhufu waan namni keenya karoorfachuu qabu jiruu keenya akkamitti fooyyessaa deemna. Ayyaana kabajuu qofa miti. Ayyaana miira gaariin kabajna gammachuudhaan kabajna. Gammachuun keenya sun kan itti fufu yoo nuyi waa of harkaa qabanne yoo qabeenya qabaannedha jechuudha. So wayita ayyaanni dhufu kana booda ayyaana eegere fakkeenya amma masqalli boruumi eegere moo ayyaanni biraa hin dhufu sanitti immoo dureessa ta'ee beekumsa qabu irratti beekumsa dabaladhee nama gaarii ta'ee fayyaalessa ta'ee jijjiiramuu qaba jedhee namni karoorfachaa deemuu qaba. Infleeshinii kan hir'isu mootummaa miti nuyi jechuudha. Hojjenneeti yookaan immoo horii harka keenya irratti fidanneeti jechuudha. So namni karoora of jijjiiru of jabeessu infleeshinii mo'achuu beekuu qaba jechuudha. Qaamni wayii dhufee solvi nu godha jedhee eegullee hin qabu namni keenya jechuudha. Okay, baay'ee ulfaadhaa nutillee gahee qabnaa jechuudha. Jireenya qaala'insa jireenyaa kana mo'achuudhaa fi namullee gahee mataasaa baachuu qabaachuudha. Egaa ammas daawwattootaa fi hordoftoota Qubee TV keessummaa keenya obbo Marii Tulluu wajjiniin turtii gaarii taasisaa jirra. Isinis mana keessan teessanii waan ayyaana waggaatiif qopheeffattan nyaachaa booka keessan coomama keessan cirachaa egaa qaala'insi jireenyaa illee kun ogeessa dinagdee bira jirra. Xiqqoo cooma jechuun illee ulfaata yeroo kanatti. Egaa waan hundaafuu waan qopheeffattan ollaa fi maatii aantee keessan faana taatanii akka nyaachaa dhugaan hordofaa jirtan abdii qabna. Birraan Obarii Oromoon baay'ee kabaju keessaa masqala taanii irreecha. Maaliifin waa'ee irreechaa kaasee irreechi akka amantiitti akka aadaatti namoonni ilaalan jiru. Yaada garaagaraatu ka'a.
jalqaba akka dhuunfaatti kuni akka dhuunfaatti sin gaafadha. Irreechi amantii moo aadaadha? Gaafii qaxxaamuraati beekte. Maaliif seete hubannoo namaa gargaara. Irreechi namoota amantii ta'uuftu jira. Namoota immoo aadaadha jedhee kabajeetu jira. So irreechi ofumaaf hiikkatta. Anaaf personally akka mariitti tullootetti irreechi anaaf aadaadha. Nama birootiif immoo amantii dhabee hiikuu danda'a jechuudha. Ani amma barruu wayii tan qaba irreecha irratti kan barreesse. Basically namoota baay'ee gaafadheetan irreechi maalidha jedhee jaarsa keenya barreesseen ture agartee ta'u ta'e waan achi keessatti barreesse sasii ibsaa jechuudha. Hubannoo kiyya waan ta'eef. Irreechi akka namoonni baay'een itti ilaallu kana miti jechuudha. Akka waan irratti wal lollu kan immoo ajandaa goonee ta'u irreecha ittiin maqaa balleessu kan immoo kiyyaa miti kan Oromootiin miti osoo kan jennu osoo hin taane irreechi kan Oromoo akka ta'e namuu beeka. Akkamitti kan addunyaa goona kan jedhudha kan na cinquu jechuudha. Oromoodhaaf immoo irreessa mataa isaatiin Oromoodha. Oromoon illee irreessa. Irreessi nu bira darbee UNESCO irratti galmaa'ee aadaa addunyaa akkamitti akka ta'u hojjechuu qabna jechuudha. Gama biraatiin irreessa Oromummaa adda qooduudhaaf yookaan immoo irreessi garana jechuudhaaf namoota hojjetantu jira. Sanniin wanni ani jedhu irreessi mataa isaati Oromummaadha. Oromummaan immoo irreessa. Irreessi calaqqee Oromummaa ta'ee siin ibsan naalaa xiqqaata. Oromummaan irreessan ifa. Irreessi bakkalcha. Irreessi jalqaba dur ture har'aa miti baay'ee. Gaafa Oromoon uumamu gaafa Rabbi Oromoo kana uume Oromoo godhe irreessa wajjin uume jechuudha. So an Oromoodha jettee gaafa of define gootu irreessi keessa akka jiru beektaa jechuudha. Irreessi namummaadha. Namummaan immoo Oromoodha. Irreessi maqaan isaa irreessa yookaan immoo irreecha jettaan maqaan tokko. Isa keessa waan baay'eetu jira. Sirnoota baay'ee. Sirnoota baay'ee. Identity kan jennu kun hin jira. Philosophy kan jennu kun hin jira. Aadaa kan jennu kun hin jira. Amantii kan jennu kun hin jira. So irreessi kenna guddaa walaabuuf yookaan immoo Oromoo ganamaatiif kennameedha jechuudha. Walaabu irreessan eebbifame gaafa Rabbi uumu jechuudha. Rabbi waaqan na uume keessatti Oromoo waaqa akka jiru hunduu nama nadhee ta'e yaada waan ta'eef walaabu irreessan eebbifame. Oromoonis irreecha walaabuun eebbise yookaan immoo waaqa isaa galateeffate jechuudha. Baay'ee Oromummaa laal ayaam Oromoo taangii gad jechuudha bara. Kana jechuun gara kamittuu hiikuu hin dandeessu jechuudha. Qaroominni addunyaatu akka hin jalqabsii kaasee haroo irratti eegalame. Sanamuu ilmi namaa jalqaba kuush walaabu haroo irratti jalqabe jechuudha. Irreessanii walaabee irreessi qaroominaaf bu'uura ture jechuudha. Irreessi dur ture. Irreessi amma jira. Itti fufa. Ani fatin dabar irreessi garuu hin darbu jechuudha. Haga Oromoon laf kanarra jirutti haga jiruun itti fufuttu jechuudha. Irreessi waan amantaa wal dorgomsiisnee amantaa dura ture moo amantaa wajjin jira innoo miti. Amantaa dura ture dhalli namaa kun oduu amantaallee dhiisee waan itti fufuudha jechuudha irreessi. Ganaas itti fufaa jechuudha. Kanaafan irreessi hangafasi itti fufa bara baraanii kanas hin jedhuuf. Gama biraatiin irreessi aadaadha. Ilaalcha namoota baay'eeti. Keessattuu Oromoon wayi erga amantaa garaagaraa fudhatee asitti. Keessattuu Oromoon erga falaasama garaagaraa beekee asitti. Keessattuu Oromoon erga saayinsii garaagaraa baratee asitti fi piraaktisii garaagaraa irreecha keessatti makatee. Of ibsuu jecha Oromoon irreessa isaa amantaatti makatee jira, filsifinnaatti makatee jira, aadaa isaatti makatee jira jechuudha. So irreessi aadaadha. Kan jedhu hin jira jechuudha. Kan irra seenar. Irreessi karaa ittiin Oromoon of ibsu fakkeenya aadummaa isaa uffanni isaa hin jira, sirbi isaa hin jira, agarsiisni isaa hin jira, mareewuun isaa hin jira, shubbisni isaa hin jira. Wantoonni achitti agarsiisan sun aadaa isaatii jechuudha. Aadaa Oromoo isa ganamaa. Isa ija addunyaattis itti of agarsiisnu kanaa jechuudha. Gama biraatiin immoo duudhaa Oromooti. Waan namni hundi ittiin beekudha. Duudhaa Oromoo ta'uu siin jedhu Oromoon baadiyyaa jirullee irreessa kana akka itti kabajatu jira. Oromoon magaala jirullee akka itti kabajatu jira. Tiraadishinii godhatee bara baraan itti fufsiisee jechuudha. Oromoon duroo haga Oromoo amma waan ittiin of ibsuu fi waan ittiin irreessa ibsu qabaa jechuudha. So akka kiyyatti irreessi kiyya jedhanii fudhachuun Oromoo guutummaa namaa nama godhaa jechuudha. Oromoon kiyyaa miti jettee yookaan immoo irreessi ananaan ilaallatu jettee gaafa baastu Oromummaa irraa miti namummaa irree walakkaa taata jedhee tanan fudhadhaa jechuudha. Kanaafuu hin baay'isu namoota aadaa keenya jedhanii fi ishoo aadaa keessanii kabajadhaa calaqqisiifadhaa koottaa hin kabajnaan jedhan namoota amantaa keenya jedhaniin
harri kamiyyuu bakka itti amantaa practice gootu miti. Kun dhorkaa beekaman. Amantaan galma qaba. Ortodoksiitis galma qaba. Kan warra waaqeffataatis galma qaba. Kan warra musliimaa masjiida qaba. Kan warra hundumtuuyyuu bakka qaba jechuudha. Achittiin galateeffanna. Amantaa immoo keessa amantiin immoo nu keessa jira. Amantaan galmatti kabajama. Amantiin nu keessa jira. Amantii keenya qabannee bakka irreechatti dhaqnee nagaa wal gaafannee aadaa keenya manifesti goone oromummaa keenya irreessa ta'uu keenya galata ta'uu waan itti waaqni galateeffamu dhala namaa kanaa beeke. Irreessa taanee jechuudha. So waaqa wayita galateeffan afaan kamiin waaqa kam galateeffadhu namu oromoon hundumtuu waaqa mataa isaa qabaa miti waaqa galateeffachuu jechuudha irreessa jechuudha. So kana hojjechuu rakkoon qabu akka amantiitti soo fudhattanii irreessa oromummaadha irreessu oromoodha oromoonu irreessa jedheetan guduunfaa jechuudha. Amantoonni akka irreecha dhaqan manni amantaa keessan hin gorsamoo hin dhorka? Basically akkamitti hubanna siite amma gara mana amantaa ortodoksii kana bira wayita dhufnu practiceewwan jiran yookaan immoo amantaa keessa waan jiran kana oromummaas akka dhiibnetti akkamitti hawaasni kun eeggate jedhee gaafa yaadu cimina hawaasa kanaatiin natti mul'ata. Irreechumaa kan hambise, ateetee kan hambise, duudhaa jaarsummaa kan hambise, sirna gadaa fi gadoo Oromoo kan hambise. Xiqqaatus kallachaa fi galma Oromoo kan hambise hawaasuma amantaa ortodoksii kana practice godhan kana biratti jechuudha giddu galeessa kana biratti jechuudha kuni haqa. Seenaa gara biraallee qorachuun baay'ee barbaachisu. Gara amantaatti immoo wayita dhufnu ani amma irreecha wayita deemnu namni marga jiidhaa qabatee bishaan bu'ee bishaan ofitti hara ofitti facaasee galateeffachuu kuwaa tokko. Namoonni baay'een saniifillee miti kan deeman wanni beekamu qaba. Namni wal arguuf deema, walii celebrate gochuuf deema. Waaqa immoo hara bira ga'uus dhiisuu dandeessa. Garaa kee keessatti illee galateeffachuu qabda jechuudha. Basically wanni jaalladhe garuu maali yoonaan jette Oromoon ortodoksii kuni yeroo baay'ee ilaalchi ture gariin nama akka waan Amaara fa'aa ta'etti itti ilaala. Yookaan akka saba biraa ta'etti itti ilaala. Kun dogongoraa aadaa fi duudhaa Oromootu kan qabatee ture Oromoo ortodoksiidha. Yoo kabajamuu fi ulfaachuun barbaachise hawaasa kana amantaasaa eeggate aadaasaa eeggate kana kabajuu jajuun gaariidha jedheetan ilaalcha akkasiitan qabaa jechuudha. So dhiibbaa hedduudhaan mana amantaati aadaa Oromoo gaafa dhiibanii baasan san deebisnee gashinaa jechuudha. So amma namni gaafa masqalii qabatee fannoo qabatee too gaafa gara san deemu dhiibbaa hedduudhaan abboota keenya rakkataan immoo hin jira kan akka saba biraatti of ilaalu amantaadhaan qofa ijjisaa akkana ta'e jechuudha. Akka amantaa kiristaanaatti aadaan jibbamu hin jiru. Afaan jibbamu hin jiru. Gooftaan Yesuus Kiristoos afaan kanatu sirriidha, aadaa kanatu sirriidha, duudhaa kanatu sirriidha hin jedhu. Of ta'aatu, aadaa keessan ta'aatu, hawaasa keessan ta'aatu ana na amanaadha. Fayyina akkan ta'e. Inni sun immoo laphee kee keessa jira. Waan ittiin of ibsitu immoo waan biyya lafaa kana. Aadaanis afaanis waan biyya lafaa kana irratti si biraa hafan. Soosan hin geetan hin qabattaa jechuudha. Inda'u waan akka ilaalcha kayyaatti akka ilaalcha maritulluutti waan nama of hin taane hin jaalatu. Nama of tuffatu hin jaalatu. Nama aadaa isaan kabajne hin jaalatu. Haala uffannaasaa haala jiruusaa nama jibbu hin jaalatu jechuudha. So of ta'uun bu'uuraadha jechuudha. So namoonni anamma irreecha aadaa Oromoo hundaa yookaan hammataa akka ta'uu fi abbootiin amantaa dhaqanii celebrate gochuun masqalii wal dhungachiisuu faarfachuu kan jedhu kuni baay'een jibbu garuu baay'een jechuudha. Waan amantaa baay'ee achitti agarsiisuun hin barbaachisu. Garaa keenya keessatti ogoonni gaarii. Fakkeenyaaf yoo lubni tokko jiraate dhaqee hawaasa isaa wajjin wal argee deebi'uun mirga isaati. Garuu achitti faarfachuu achitti kabaroofaa qabattee dhaqee waan akkasiisuun hin ta'u jechuudha. Gara warra wangeelaawwatiinis warra musliimotaas isoo dhaqan. Garuu immoo warri musliimotaa fakkeenya warri dhaqan obboloonni kiyya hiriyoonni kiyya baay'ee jira. Warra achitti salatan dirqama sa'aatii salataa qabu waan ta'eef jechuudha. Baay'ee respect isaan godha. Baay'een isaan jecha. Akkamitti oromummaa isaanii fudhatanii tooyi waaqa isaanii immoo akka jajatan akka kabajatanan argee jechuudha. Warra ortodoksiitis sanuma godhe warri pirootestaantis sanuma godhe garuu waan garii baay'ee waan amantaadhaan ta'u kana kunoo waan akka faarsaa waan mana amantaatti practice gootu jiraami waan akka kadhannoo gurmuudha walitti yaatee godhamu kuni hin barbaachisu. Kun aadaa Oromooti. Phaaphaasis ta'i, sheekas ta'i, paastariis ta'i koottu wajjin kabajni. Aadaa Oromoo keessatti immoo waan si dhibu keessa yaa hangafti hin jira, jaarsi hin jira, warri liid godhanillee warra lagaati hin jiru hangafoon. Akka isaan liid nu godhanitti dhadhee to'ii waan manifesti godhan hin godhannaa jechuudha. Hunda caalaa garuu irreechi waan namni kabuu beeku qabu
bakka itti waan baay'ee of agarsiisu feestivaala guddaa ta'e amma. Waan tokko qofaaf miti. Amma namoonni hundi dhaqee bakka irreechaa bakka lagaa haraa gahaa miti bara. Namoonni magaala keessatti hafanii waan Oromoo agarsiisan hedduutu jira jechuudha. So namni akkamitti hubachuu qaba? Akka isaa ta'etti dhufee irreechaa haa kabajatu. Wanni ani barbaadu tokkummaa Oromooti. Oromoon baay'atee achitti wal arguu isaasan. Oromoon baay'atee aadaa isaasan agarsiisu isaan. Haala uffannaa isaa, haala sirba isaa, haala shubbisa isaasan addunyaatti agarsiisu. Qabeenya of argaa qabu irreecha kan galmee addunyaa irratti galmeeffachuu saniidha jechuudha wanni ani hafu. Egaan ammas irra deebinee kabajamoo daawwattootaa fi hordoftoota Qubee TV baga ayyaana damaraa masqalaa geessan isiniin jecha amma immoo mee gidduutti Bomariid gidduutti mee faarsaa jaallattan tokko kan kasanitti tolu mee dhaggeeffattoota keenya nuuf affeera. Galatooma isinillee warra Qubee TV faaruu qabaannaan faaruu galateeffamaadha haga bara baraatti jedhu nuuf kan affeertan ta'e baay'ee natti tola. Galateeffamaadha amma bara baraatti. Galateeffamaadha amma bara baraatti. Amma bara baraatti mootii kaati. Amma bara baraatti mootii kaati. Egaan daawwattoota keenya faarsaa keessummaan keenya obbo Mariid nu affeeran dhaggeeffannee walitti deebinee jirra. Mee amma immoo obbo Mariid dhimmi nuti amma marii keenya keessatti kaasuuf deemnu waa'ee sochii warraaqsa mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti bara darbee yookaan immoo turtii waggoota muraasa dura ka'e tokko ilaalla. Egaa akkuma beekamu mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti warraaqsi guddaa tokko ka'ee jira. Warraaqsi guddaa kun immoo bara dabarsine kana jechuun bara 2015 keessa warraaqsa baay'ee guddaa ture. Keessumattuu akka biyyaatti lola naannoo Tigraay keessatti mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo Tigraay gidduutti ka'e keessa isatti aanee jechuudha. Lola sanatti aanee sochii baay'ee cimaa ture. Sochiin kunis maanni mana lubbummaa Oromiyaa asiqee immoo mana lubbummaa sabaaf sablammootaa hundeessuu ture. Mee dhimmi kun yeroo ammaa kana maalirra ga'ee jira? Gaaffii baay'ee bu'uuraadha galatoomi. Akkuma namni kamuu beeku amajjii 14tti Sinodoosiin Oromiyaa fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa jedhu hundeeffamee ture jechuudha. Abbootiin gara 26 muudamanii tajaajila duukaa bu'ummaatiif qophaa'anii turanii jechuudha. Wanni suni garee gara biroo garee keessattuu bataskaana akka qabeenya dhuunfaa isaatitti ilaallatu
yookaan immoo amantaa ortodoksii kana akka qabeenya dhuunfaa isaatti ilaallatu gareen sun baay'ee nahee ture. Keessattuu muuvimentiin sun waan baay'ee agarsiisee jira jechuudha. In fact sochiin akkasii kan jalqabame tureera. Nuyi maalidha kan barbaannu Oromoo qofa osoo hin taane hawaasni biyya kana keessa jiran afaan isaaniitiin wangeela barachuu qabu. Afaan isaaniitiin qiddaasii yookaan immoo sirna galatoo gaggeessuu qabu. Afaan isaaniitiin gaabbii galanii waaqatti dhiyaachuu qabu. Yookaan immoo tajaajilaan isaan tajaajilu afaan Oromoo kan danda'u afaan saba hundumaayyuu saba tajaajilu kan beeku duudhaa hawaasa sanii kan beeku sirna hawaasa sanii kan beeku hawaasichaaf jaalalaaf kabaja kan qabu ta'uu qaba kan jedhu sochii akkasii jalqabnee ture jechuudha. Sochii santu jabaataa deemee wayita tokko mana lubummaa Oromiyaa jedhamee dhufe. Bara kana immoo sinoodosii Oromiyaaf sabaaf sablammootaa jedhamee dhufe jechuudha. Sochiin sun akkuma beektanitti iyyuu namoonni gariin siyaasatti jijjiiranii dhiibbaa garaagaraa gochaa turanii jechuudha. Dhiibbaa bal'aatu ture. Haa ta'u iyyuu malee gara keenyatiin maaltu ture? Tokko Oromoo waansaa fudhachaa jira bakka hundattuu. Kileem gochaa jira. Mani amantaa keessa kan ijaare keessattuu amma bataskaan naannawa kana jiran fakkeenya. Finfinnee fudhuu naannawa kana kan ijaare Oromoodha qabeenya Oromooti. So bataskaanni kuni kan Oromoo hundaati jechuudha. Har'a namni biraa harkallee haa jiraatu malee qabeenyi kun qabeenya keeti. Yeroo eeggatta malee waan kee hin fudhatta sochii hedduutti agarsiisuuf ture jechuudha. Qabeenya keeti Oromoo obboleessa kee Ortodoksiitti ijaaree hin fudhatta kan jedhu. Deebiin Oromoo irraa dhufellee sanumaa jechuudha. Yaa dhuguma waan keenyaaf waan keessaniif qabsaa jirta waan ta'eef si wajjin jirra kan jedhu Oromoo Musliimaa, Oromoo warra Wangeelaawii, Oromoo warra Waaqeffataa biraa gargaarsi ture, jajjabinni ture, wajjin dhaabbachuun ture waan ajaa'ibaa ture jechuudha. So sochii sun baay'ee deemee kalmee ta'ee dhiibbaa garaagaraatiin akka barbaannetti hin deemne jechuudha. Muummeen ministeeras gidduu seenanii gara araatti seenaa kan jedhan haalli biyya keessa tures waraanarra waan turee fi jeequmsi garaagaraa akkuma beektu asis achis waan jiruu fi sanirraa kan ka'e ajandaa biraa uumne magaala keessatti jarri sochiin isaan itti turanii total distraction yookaan immoo siyaasatti jijjiiranii rakkoo guddaa uumu mootummaa irrattis hawaasa irrattis mana kiristaanaa irrattis uummata biyya kana irratti rakkoo uumu waan tureef karoora isaanii san hawaasa baay'eetti ibsanii yeroodhaaf dhaabaa kan jedhuu fi araaramaa kan jedhu wayiitti ture jechuudha. Maaliif jennaan namni amanaadha waan ta'eef dhimma amantaa kana gaafatti baasu duubatti hin jedhu hin ilaalulleedha keessa isaa hin qoratulleedha fudhatee madeema. Jarri maal jettee warri Oromoo sanirraa fudhachuu fi bataskaana diiguu fi akkana gochuu fi jedhanii hawaasa isaanii keessattuu warra afaan Amaariffaa dhagaan kan istimanii jechuudha. Hawaasni sun immoo dhugumadhanii ka'anii warri siyaasaa hundumtuuyyuu waqtiin itti mootummaa galabbannuu fi ajandaan ittiin jijjiiru mootummaa jijjiiru kanadhanii qabatanii jechuudha. Soonu immoo akka Oromoo tokkotti maal yaadna siyaasa takka jijjiirama ajandichuuyyuu hin barbaannu fedhii keenya miti jechuudha. Muuvimentii yookaan sochiisu sochii amantaati waan ta'eef jechuudha. Gazeessaaf eeggatee waan Oromoon argachuu qabu hin fudhata. Bataskaana isaatis hin fudhata akka barbaadutti sin tajaajilama kan jedhu hojjechuu qabna. Abboonni kana dura turanis bifamoo abbaa Saawur Osfaan, abbaa Usxaaxii Osmaan Doktor, abbaa Zeenaa Maarqos faanis waan isaan irraa eegamu haga humna isaanii tattaafataniiru hojjetaniiru jechuudha. Garuu galma gaheera galma hin geenye. Anamma isaan hin komadhu. Sochicha akka galma hin geenye isaanuu beekan. Kana garuu wal kaaduun hin barbaachisu jechuudha. Garuu haga humna isaanii haga danda'an hojjetaniiru jechuudha. Mee asuma ifa maal tokko sin hin dhaaba. Kanarratti xiqqoo ilaalcha garaagaraatu jira. Gariin nama amantootuma ta'es hawaasuma kan warraaqsa kana kan deeggaran amantoota Ortodoksii Tawaahidoo qofaa miti. Akka biyyaatti deeggaramaa ture akkuma isin jettanii amantiin garaagaraa keessumaa hordoftoonni amantoota garaagaraa Musliimas haa ta'u Pirotestaantis haa ta'u baay'ee deeggaraa turan. Sababni isaa immoo dhimma Oromummaati, dhimma of ta'uuti, dhimma aadaati. Uummanni amantoonni amantii Ortodoksiis waan biraa hin jenne egaa ilaalcha waloo godhataniitu jechuudha akkuma biyyaatti ilaalcha waloo ta'e waan sun akkamitti immoo ilaalcha waloo ta'e yeroo warraaqsi kun kan sabaaf sablammootaati jedhamee waliigalatti kan Oromiyaallee keessa jira akkasumallee Tigraay manni lubummaa kophaatti hundaa'ee jira isaan sanaaf baay'ee ariifateeti manni lubummaa Itoophiyaa kun kan Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kun isaaniif ariifatee deebii kennaa ture kan Oromoo kanarra hin ture yaanni jedhu sin jira karaa tokko gama biraatiin immoo ilaalchi hawaasa keessa jiru maali abbootiin qabsoo warraaqsa amantii kana kakaasaa turanii waan
qabsoo kana karaatti gatan yookaan akka ganan faatu itti ilaalamaa ture. Mee akkami kun yaadni kun mee? Well, sochii san irratti deebiin jarri keessattuu sinodoosii qabatanii jiran garee tokkodha, gartuu tokkodha. Parsantiin 80 ol saba tokkodha jechuudha. Miidiyaa irratti maqaan sabaa hin kaasnu jennee mabira dabarraa hawaasaaf ifaadha waan ta'eef jechuudha. Gareen sun akkama sila mana kiristaanatti osoo seerri mana kiristaanaa iyyuu cabee osoo sirni mana kiristaanatti iyyuu dabee kadhannoon labsamee subaa'een galamee itti meeshaalee biraatti deemtaa jechuudha. Hin gorsita, hin barsiista, hoo sadaffaa hoo afuraffaa irratti gara wal abaaraatti kan deemamu jechuudha. Gareen sun garuu garee amantaa qabu miti. Garee mana amantaa qabatee siyaasa dalagu, garee mana amantaa qabatee daldala keessa jiru, mana amantaa qabatee mootummaallee jijjiiruudhaaf qabsaa'aa jirudha jechuudha. Kana jala muramee beekamuu danda'u qaba. Gareen kun maal godha? Kadhannoo labsina guyyaa 3 jedhee jarjari. Sa'aatii 9tti lakki kadhannoo nutti hafu hin abaarra jara kanaa jedhan. Akka seera mana kiristaanaattis akka sirna mana kiristaanaattis kun dogongoraadha. Hooggantoota jennee warra achi taa'anii too uummata keenya guyyoomsaa uummata keenya irraa waa funaannachaa fudhachaa qabeenya Oromootiin Oromoo arrabsaa fi Oromoo keessatti hojii argachaa jiran kuni Oromoon jaalatanii Oromoof kabajan qabanii amantaallee hin beekan. Yaa kophee haa godhatanii malee abbootii amantaadha jechuudha. Personaali annatti ulfaataa jechuudha jarreen kun. So deebii isaanii fakkeenya sinodoosiin warra Tigraay hundeeffamee hojiitti jiru. Deebiin isaa warra sinodoosii Tigraay kennamee fi gara keenyatti kenname gargar ture jechuudha. Maaliif jennaani Oromiyaan hidda dhiiga keenyati. Bakka irraa diinagdee qorannu, bakka irraa qocannu, irraa corannu, irraa duroomnu akka barbaannu irratti eenyu jennu. Kan Tigraay yaa nurraa fagoo jiru akka waan jechuudha. So they were emotional gaafa gara keenya kana jechuudha. Lammaffaa ammoo abboonni gara keenya jiran kun maal godhan jedhee hoo yaadu araara jedhaniiti kan galani. Baakti namoota guddoodha, jaarsoliidha. Warra kalees qabsoo kana keessatti nu deeggaran dhugaa dubbachuudha. Itti siqees irraa siqees nan beeka. Akka hawaasattis isaa nan beeka. Akka immoo namoota ajandaa kana geggeessanitti itti siqees nan beeka. Ejjennoon isaan tajaajila afaan Oromootiif qaban cimaadha. Namni hunduu keessattuu abbaa Saawuroosis oo ilaalte, abbaa Usxaaxiyoosis, abbaa Zeenaa Maarqosis oo ilaalte Oromoo Ortodoksii kamii ol warra tajaajila kanaaf dadhaban, warra dadhabuuf jiranii fi dhiibba jarri geggeessan guyyaa guyyaadhaan warra isaan yaaddessu, warra dhiibbamanidha jechuudha. Garuu akka isaan barbaadaniif akka hawaasni barbaadanitti dhimmi kun deemera hin deemne. Hin fullaane jechuudha. So ammas maal jennaani isin humna keenya isin qabannee jijjiirama guddaa fiduun hin danda'amu. Araaramtanii agartaniitu ajandaan Oromoo tokkoyyuu hin deebine. Tokko deebiin qofa osoo hin taane kanarra dhiibbamaa jiru nuyi miti isaanii baay'ee. Abbaa Saawuroos bakka isaan bulchan kan fakkeenya baha Afrikaa kana isaantu gaggeessaa hoogganaa turan ammarraa fudhatamee jira. Abbaa Usxaaxiyoos Dooktor wanni isaan cubbuun isaan irratti godhamaa jiru miidiyaatti dubbachuun nama dhiba. Han dhiibbamaa jiru isaanii. Abbaa Zeenaa Maarqos akkasitti dhiibbamaa jiru. Isaan ammallee araara jedhanii jechuun keessattuu araara muummee ministeeraa bakka jirutti walii galassan sanii jedhanii araaramanii malee dhiibba guddaan abboota irraa hin jira sa'aatii kanatti. So gaaf tokko isaanis dhufanii uummata kanatti makamanii sochii kana hin gaggeessu. Gama biraatiin immoo sochiin kun hin dhaabbanne bara. Amma wanni hawaasni keenya beekuu qabu ajandaa kan hawaasa Oromootti gurgurreera. Hawaasni dhimma kiyya jedhee qabateera. Waa afaan isaatiin barachuu, ijoollee isaatiin hoogganamuu fi barsiifamuu, waa'ee lubootaaf daaqonoota horachuu qabatee jira. Wanni hin haftu wanna garii wanna asitti hafeedha jechuudha. Isaan immoo deemsa keessa walirraa wal gorfachaa, wal jajjabeeffachaa, odeeffannoo waliif kennaa, abboota keenyattis siqnee walirraa qollafachuun hin barbaachisu jedhee ta'eera. Yeroo hundumaayyuu amantaa keessatti qofaa miti. Oromoon walirraa qollafachuu hin qabu baay'isee. Walii abboomamuu, wal gorsuu, wal dhaggeeffachuu danda'uu qaba. So haala saniin sochii kana itti deemuu hin dandeenya. Garuu sochiin jalqabne haga tokko sochaaneerra waan arganne hin jira. Waan argachuun mallu garuu hin arganne itti deemna kan jedhudha yaadni. Baay'ee ulfaadha. Egaa akkuma isin kaaftanii xiqqoo kan dhimmi Oromiyaa kun hin hoo'e sinuu jettanii yeroo muraasa gidduutti gaafa warraaqsi kun ka'u hoo'ee ka'u akka abbootiillee nabaaranii
karaa biraa uffata gaddaallee akka hawaasni uffatu taasisanii garuu kun hin taane naannoo Tigraayitti hin taane naannoo Tigraayinumaa ajandaayyuun godhannee jaarsummallee deemanii araarfachuu deemanii araarri sunillee akka hin milkoofne jaraan wal dhabanii deemantu jira. Egaa hawaasni akka kanatti akka waan abbootiin kun yaada warraaqsa kana kaasanii faayidaaf gara biraatti godhaniitti hubatee jira. Akkas miti jechuudha wantichi araara muummee ministeeraa wajjiniin taa'ame sanarratti bu'uureffataniitu jarma kana wajjiniin hojiitti eegalanii even ammallee jarri waan araara kana bu'uuraan miti maaliif bu'uuraan miti jechuun koo kaniin yaada hawaasaarras wanti deemuutu jira tooftumattiin sochii kana ukkaamsan uummatan malee ammayyuu akka Oromoon aadaasaa amantiisaa afaansaa eenyummaasaa amantii kana keessatti ibsatu hin taasifne jechuudha dhorki jira. Mee isaan kana keessa dhimma alaabaa manni amantaa ortodoksii kan mataa ishii danda'e hin qabdis hin jedhama hin qabdus hin jedhama alaabaan kun waan biraa ibsas hin jedhama ammoo ayyaana irrattis yeroo baay'ee magaalaa Finfinnee kana keessatti naannoo Oromiyaa keessatti baazii sochiin warraaqsa amantii ka'e kun alaabaan sun akka naannoo Oromiyaa keessatti hin fannifamne iddoo baay'eetti dhorkeera halluun mana amantaatti illee kanaan dura dibamee ture baay'een isaa akka jijjiiramu taasisee jira. Mee gama alaabaa kanaan xiqqoo mee waatti nu jedhaati. Ayya galatoome amma akkuma sochii Sinodoosii Oromiyaatti gaafiidha amma wanni beekuu qabnu gaafii Oromoo maal gaafate Oromoo Ortodoksii kun maal gaafate kan jedhu gaafiin baay'ee isaan deebine fakkeenyaaf afaan isaatiin kitaabni qulqulluun maxxanee fi hawaasa mana nama tokko galuu danda'uudha qaba. Kolleejiin afuurawaa banamuu fi qaba. Bakki luboonni daaqonoonni leenji'an kennamuu fi qaba. Gadaamii jiru jajjabaachuu qaba. Kiristaanonni mana kiristaanaa gatanii deeman deebi'uu qabu. Bulchiinsi mana kiristaanaa sirreeffamuu qaba. So far bulchiinsi jiru traditional fi sirna moototaa irratti kan ijaarame mana amantaatiif kan hin taane ilaalchi isaanii siyaasa kan ta'e so kana jijjiiruudha kan jedhudha jechuudha. So ammas gaafileen kun deebi'ee moo hin deebine waan ta'eef hawaasichi qabachuu qaba. Wanta xiqqoodha shawadamuu qaba kan jedhu hin deebise. Garii immoo gaafii amma na gaafattetti manni kiristaanaa alaabaa hin qabdu. Kiristaannis alaabaa hin qabu. Kiristaanni faajjiidha. Faajji isaa maalidha? Fannoodha. Kanaaf guyyaa fannoo kan immoo guyyaa masqalaa kan kabajaa jirru jechuudha. Mallattoon keenya fannoo Iyyasuus Kiristoos. Fannoon Iyyasuus Kiristoos immoo fayyisaa lubbuu keenyati. Humna keenya, mo'icha keenya jennee kabajnaa jechuudha. Asxaan keenya fannoo mana kiristaanaa. Kanarraa kan hafe alaabaa keessattuu arongaadhee bicaa qayyii jedhanii fidan kuni alaabaa mootonni mana kiristaanaa keessa itti galchatanidha jechuudha. Amma garii fi wallaalan namaa maal jedhaa alaabaan kuni sabbata waaqati yookaan sabbata maaramii ta'ee hawaasa keenya dogongorse. Sooba sabbata maaramii eessatti arge? Sabbata waaqa wanni jedhamu hin jiru. Alaabaa kan fide Atsee Teewodiroos innuyyuu akka ammaa kana osoo hin taane kalarii isaa wal jala jijjiireeti. Isa booda immoo mootiin ture Minilik itti fufsiisa Haile Sillaaseen immoo ka halluu isaatti godhatan akkasumatti itti fufanii jechuudha. Eeyyoo fide moototatu fidatee jechuudha. Mootonni fidaniiti manni kiristaanaas akka itti fayyadamtu maaliif keessattuu bara san keessa maqaa amantiitiin hawaasa bulchuun salphaa waan tureefi kan akka bulchitu si godhu amantaadha. Keessattuu mootiin Haile Sillaaseen Samaaya xiqqasim nugusa ikkasase medhaniiti labsii waaqa nuuf xiqqeesse of qixxeesse namichi sun jechuudha. So maal godhee amantaatti fayyadamanii mana uummata bulchaa turanii jechuudha. So waan siyaasa keessatti hojjetan hundumaa fidanii mana amantaa keessa gashanii jechuudha. Alaabaan kan siyaasati mallattoo siyaasati. Achitti fayyadamuu danda'a. Alaabaan waan biyya lafaati. Hin barbaachisu mana amantaati. Manni amantaa waan riichuwal waan amantaa ta'e waan hafuurawaa ta'e kan gaggeessan. Kanaaf hin barbaachisu. Oromiyaa keessaa baay'ee qabsoo hadhaa taasisneeti akka badu kan kun. Hin barbaachisu bakka alaabaa. Sirumaayyuu kabaja baanuuf amma fakkeenyaaf masqala kabajnaame waa'ee Kiristoos waa'ee fayyina namaatti dubbachuu baana waa'ee alaabaa ajandaa godhachuu qabu. Maaliif carqiidhaan waa'ee ayyaana kanaa kan haguugnuuf? Maaliif waan biyya lafaa kanaaf ta'u yookaan waan siyaasaatiin kan haguugnuuf? Maaliif daldala siyaasaa goona ayyaana keenya hafuu qabaa jechuudha. Alaabaan kan kamiitu hin barbaachisu ayyaana amantaa irratti jechuudha. So alaabaan sabbata maaramiti sii miti, sabbata waaqatti sii miti, reemboo sii miti, hin jiru waan akkas jedhamu. Kanaafuu maal jennaan? Amma immoo maal jedha hin jedhu asxaa mana kiristaanaa irratti goonee qabannee hin jiru waan akkasii hin barbaachisu.
alaabumtu hin barbaachisu. Even kanumti mootummaallee maal godha bakka isaanii. In keessa yaa waan biyyaati mallattoo biyyaati biyya kana keessa jira jechuudha bakka wayii mootummaan dhaabuu danda'a. Keessattuu ayyaana akka masqalaa kun ayyaana akka cuuphaa kun ayyaana addunyaati kan Itoophiyaa qofaa miti. UNESCO irratti galmaa'ee haga jirutti qabeenya uummata addunyaarra jiran kan biliyoona 7ti. So achitti waa ibsachuu dandeessa jechuudha. Garuu ittuma yaaddamee kun alaabaa bataskaanatti hidhamee akka kun jarri footee baatee waan garaagaraa godhan tokko showuu achitti godhamu yeroo baay'ee waan arguuf kun hin barbaachisu. Akkuma Oromiyaa keessatti hin hafa yeroo muraasaatti. So alaabaan hin barbaachisu. Alaabaan manni kiristaanaa hin jiru. Manni kiristaanaa alaabaan ishii qabattu hin jiru kan jedhudha. Egaa nama sirra deebinee daawwattootaa fi hordoftoota qubeetii fi ayyaanni masqalaa yookaan ayyaanni damaraa masqalaa ayyaana gaarii kan milkii kan jaalalaa fi kan itti gammaddan kan itti waa yaaddan argattan isiniif haa ta'u isiniin jecha ammas egaa qophii keenyaan keessummaa keenya obbo Marii Tulluu faana jirra. Qophii keenya gara xumuruutti deemaa jirra. Ayyaana sababeeffannee kan dhiyeeffannee jechuudha. Egaa mee dhumarratti maal kaafnaa waamuma sochii warraaqsa mana amantaa Ortodoksii keessatti ka'e kanaan goolamna. Sochiin kun ammayyuu ittuma jiraa nuun jettan. Abbootiin yeroo darbe Bishooftuutti qaama poolisiitiin hidhamanii turanii abbootii gara nama 7 ta'uu 10 yoo inni dogongoruu baadhee waan akkasii sooshaal miidiyaa irra deemaa ture. Dhimmi kun maalii wal qabateetu kan isaan akka hidhaman taasifaman yookaan poolisiidhaan akka to'ataman taasifaman? Waan sochii kana gaafa geessitu qooda fudhattoonni fi warreen waan kanarraa bu'aan arganna jedhanii yaadan baay'ee jira. Gariin tokko tokko maallaqa, gariin tokko tokko immoo aangoo, gariin tokko tokko immoo jaalatamuu barbaada jechuudha. Kun amala namaati waan ta'eef maaliif ta'e illee hin jiru. Haa ta'u iyyuu malee immoo abbootii amantaa kan siyaasa walitti hin buune, kan mootummaadhaan lola hin qabne qabanii hidhuun kun sirrii akka hin taane gaafasiis dubbadheen ture barreessan ture waan ta'eef waan sirrii hin turree fi waan dogongoraan namoonni muraasa garee muraasa taasisan akka ta'edha jechuudha kana fudhadhu jechuudha. Abboonni kun wanni isaan gaggeessaa jiran totally waan hafuura waaqa. Ijoollee keenya afaan keenya barsiisna jedhanii wanta biraatis hin goone. Wanni harka isaanirra jiru wangeela Kiristoos qofa wangeela qofaadha. Ganama haga galgalaatti waaqa kadhatu malee waan biraa hin goone jechuudha. So hidhamuun isaanii sirrii akka hin turre qaamni mootummaa yeroo sanitti dubbatamillee gartuu muraas faayidaa wayiitiif akka godhanidha jechuudha. Fi keessumattuu waqtii sanitti humni faannoo jedhamuu fi mootummaan lola waan jalqabanii fi rakkoo wayii uumamuu danda'a abboota kana kan jedhurraa kan ka'e waan akkasiitii kan ka'edha jechuudha. Amma akka humna sochii sinodoosii Oromiyaaf sabaaf sablammoota sochii mana kiristaanaa keessatti gaggeessinu kanatti warra hidhamisan qofa osoo hin taane namni dhalli namaa kun afaan isaatiin wangeela barachuu qaba jedhu saba kamiyyuu haa ta'u mana san keessas kan jiru abboonni keenyas warri hidhames warri mu'aas dhiyeenya muuddaman kunis humna nu'iif jechuudha. Nu'iif jabina. Maal barbaanna walitti dhufanii wajjiniin hojjetanii rakkoo mana kiristaanaa Oromiyaa keessa jiru akkuma biyyaatti jiru akka Afrikaatti jiru akka furan barbaanna jechuudha. Gama biraatiin immoo wanni immoo mootummaadhaan wanni gaggeessaa jiru waan sochii hafuurawaati, sochii amantiiti. San keessa seentanii garii wayii wajjin hiriirtanii abboota keenya hidhuus hin qabdanii. Inda'u abboonni kun uummata kanaaf hojjechaa jiru waan ta'eef eegumsa gochuufii qabdu. Gargaarsa gochuufii qabdu. Ijoollee keessanii heerri biyya kanaallee nu deeggaraa jechuudha. Namni biyya kana afaan isaatiin barachuu, afaan isaatiin amantaa isaa gaggeeffachuu heera mootummaatiin illee kennameefii jira jechuudha. Odoo gara wangeelatti hin deemin. So mirga kiyyaa wangeelan baradha yoo jedhaman hidhamuullee hin qaban akkuma heera mootummaatti jechuudha. So waan ofii barreessitan kanallee hin cabsinaa jechuun hin barbaade. Tole baay'ee ulfaadhaadha. Gaaffiif deebii baay'ee bareedaa wajjin taasifne mee dhumarratti otoo sagantaa keenya hin goolabin namoota ayyaana kanaan baga nagaan geessan jechuun barbaadan yookaan immoo ergaa baga geessanii namoota ittiin dabarfattan asumaan dhaammadha. Well amma ani garii wayiitiin hin jedhu ani mucaa Oromoo. Oromoon mana kamiyyuu jiru guddaan hangafa kiyya. Kun hiriyoota kiyya kun quxisuu kiyya. Kun immoo abbootii fi harmoolii kiyya waan ta'eef Oromoon ayyaana kabajan ayyaana kamiyyuu kabaja baga geessanii baga birraatti baatanii baga barri isinii jijjiirame bara gammachuu fi milkaa'ina waan garaa keenya nuu milkaa'u haa ta'uun jedhaani hunda caalaa Oromoon tokkoomuu qaba yeroo baay'ee dubbatameera waan ta'eef
tokkoomuu qabaa qofa osoo hin taane Oromoon duroomuu qaba. Duroomuun yookaan immoo qabeenya horachuun Oromoodhaaf jiraachuu dhabuu akka ta'etti ilaaluu qaba jechuudha. Siyaasni Oromoo asiin dhiibnu kun waan amantaadhaan asiin dhiibamu kun aadaan asiin dhiibnu kun aadaan goobee shinooyyee aadaan gari hundumtuuyyuu aartiin Oromoo muuziqaan Oromoo kun kan guddatu waa hundi keenya kan guddatu yoo qabeenya harkarraa qabanne jechuudha. Gaafa Afrikaa kan bulchinu horii of harkaa qabanne jechuudha. Naagala waggoota muraasa dhufan keessatti baha Afrikaa kana keessatti koorii ta'ee kan bahu humni guddaan Oromoodha. Kana fuuldura namuun dhaabbatu. Humni lafa kanarra jiru kan dhaabu hin jiru. Kana itti yaaddanii beektanii kan baratu sirriitti barachuu qaba. Kan qotu sirriitti qotuu qaba. Kan daldalu sirriitti daldaluu qaba. Kan barsiisu sirriitti barsiisu. Kan yaalu sirriitti hundumtuu hojii isaa jabaachuu qaba jechuudha. Bara hojii gaarii nuuf haa ta'u jiraadhaa ulfaadhaa jira. Egaan kabajamoo daawwattootaa fi hordoftoota Qubee TV ayyaana Damaraa Masqalaa sababeeffachuun keessummaa keenya ogeessa diinagdee fi tarsiimoo kan ta'an obbo Marii Tulluu waliin turtii nutti taasisne kana fakkaata ture. Qophicha qopheessuun kan isin biraan ga'e Addisuu Muluutii qophiileen hafan kanneen biroon itti fufu ammas irra deebinee ayyaanni kan nagaa kan jaalalaa fi tokkummaa isiniif haa ta'u yeroo gaarii qabaadhaa. Nu geesse bara garii nu ga'e.